Jaalalleen kee amala akkasii qabataanaan dafiitii biraa deemu. Yoo yaa nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Hordoftoota siifan gindoo baga nagaan tan isinii jechuun jaalladha. Egaa akkuma yeroo kaan jedhu warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma immoo like gochuun akkasuma yoo viidiyoon keenya isin tolillee share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'aa mata dureen isiniif qabadhee dhufee jiru amaloota jaalallee siif hin taane jaalalleen kee amala kana qabataanaan daftee biraa deemuu qabdaa jechuudha. Already daftee biraa deemuu qabda. Kanaaf hamma dhuma sagantaa kootti na waliin turaa na dhaggeeffadha. Inni dhumaa keessattuu baay'ee shamarran waan fayyaduuf na waliin turaa isiniin jechuun jaalladha. Beeksisa booda walitti deemina. Tole egaa jaalalleen kee amala kana keessaa kan inni qabataanaan yeroo gabaabaa keessatti dhiiftee biraa deemuu qabda. Tokkoffaarratti nama fedha foonsaa dursu, nama fedha foonsaa dursu gaafa isiniin jedhuun fakkeenyaaf dhiirri tokkoo fi shamarran tokko gaafa wal jaalatanii jaalala keessatti egaa beekamaadha. Aseesee dhufaadha waan ta'eef gaa'ela dursaa akka macaa guddisuuttis gaa'ela dursaa dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko waliin dhiisuun dhorkaadha. Garuu immoo hiriyyaan kee kun kana keessatti osoo isin gaa'elan godhatiin osoo isin gara gaa'elaatti hin galiin yookaan osoo maatii keessiif hin beeksisiin otoo maatii isaas ati hin beekiin otoo eenyummaa waliin hin beekiin koottoo si waliin na waliin ciisi yoo jedhee kan si gaafatu yoo ta'e inni kun dhugaas hin jedha jireenya kee boruuf siif hin ta'u. Sababni isaayyuu yeroo ammaa kanatti namoota baay'eetu shamarranitti fayyadamee fedha foonsaa baheetu kan deemu hedduu namootaatu jira. Kun immoo tariitii hin beekamu. Lafa ati yaadde sun si geessisuu si hanqisuu danda'a. Kanaaf gaa'ela dursaa osoo maatiin kee hin beekin, osoo maatiin isaa hin beekin dhiirri tokko walitti dhuftanii kaatanii si waliin hin ciisaa yoo siin jedhee si gaafata ta'e kun jireenya keessa boruutiif gufuu ta'a malee jireenya keessa boruutiif si fayyadameeti. Sinii galee sababni isaayyuu osoo dhugaadhumaanii namni kun nama si jaallatu osoo ta'e osoo dhugaadhumaanii nama boruu si barbaadu osoo ta'eeti eessayyuu hin dhaqxuu jedhee si keewwata si qanansiifata. Osoo nama dhugaa si barbaadu ta'e si qanansiifata. Si keewwata. Maaliif borus kan kootii jedha. Guyyaa gaa'ela keenyaa walitti dhufneeyyuu hin qaqqabnaa jedha. Malee gaa'ela dursaa waliin ciimnaan jedhu. Kanaaf namni dursee osoo waliin haasaa qabdaniiti osoo maatii isaan beekin otoo maatii kee hin beekin waliin ciimna jedhee si gaafatee jireenya kee irratti gufuu guddaa ta'a. Kanaaf nama akkasii amala akkasii qabataanaan dafii. Inni lammaffaa nama qabeenya jaallatu. Namni qabeenya jaallatu guyyaa rakkootti si waliin jiraachuu hin danda'u obboleettii. Si waliin jiraachuu hin danda'u obboleessa. Waan dhuma dursa kam dursa? Qabeenya dursa. Qabeenyaaf iddoo laata. Kanaaf namni akkasii jireenya kee keessa jiraataanaan dafii keessaa bahi. Fakkeenyaaf dhiirri tokkoo fi shamarra tokko gaafa walitti dhufanii jaalalaan walitti dhufan waan ta'eef wanti qabeenya bira nama geessisu hin jiru. Sinii galee garuu immoo namni tokko gaafa sitti dhiyaatte yookaan shamarran tokko haa taatu yookaan immoo dhiira tokko haa ta'u gaafa sitti dhiyaate qabeenyaaf sitti dhiyaata taanaan dafii jireenya isaa keessaa bahi. Sababni isaayyuu har'a qabeenya kee laaltee dhufteetti yoo ta'e gaafa ati qabeenya sun harka kee irraa dhabde si dhiistee deemuu dandeessi. Akkuma kana dhiirri tokkos qabeenya kee laalee mucaa durbaatti yoo dhaqeera ta'e gaafa ishiin qabeenya sun harkaa dhabde ishii dhiisee deemuu danda'a. Maaliif qabeenyi fixeensa. Kanaaf
inni guddaan ilma namaatiif immoo maalidha kan barbaachisu qabeenyarras waan hundumarras maaltu barbaachisa jaalala barbaachisa. Jaalalli yoo jiraate odduma hunda maaltu jira nagaatu jira. Kanaaf hiriyyaan ati jaalattu tokko nama qabeenya barbaadu yoo ta'e dafii keessaa ba'i. Sababni isaa boru ati qabeenya akkuma dura isiniin jedhee dachee kanarratti fixeessa wanta amma mul'ate amma badu waan ta'eef. Kanaaf qabeenya kanarratti hundaa'ee sitti dhufe yookaan hundooftee sitti dhufte yoo ta'e gaafa qabeenyi kun daqiiqaa tokko keessatti baduu waan danda'uuf si dhiisee deemuu waan danda'uuf jireenya kee keessaa nama akkasii dafii baasa. Nama qabeenya irratti hundaa'e barbaade si fayyadu si miidha malee lafa ati kuftee si hin kaasu. Gaafa ati qabdu sitti siqa malee gaafa ati dhabde si kuffisee si biraa deema. Kanaaf nama akkasiirraas fagaadhu yookaan namni akkasii jireenya kee keessa jira taanaan baasi. Tole inni sadaffaa nama kabaja siif hin laanne. Namni kabaja siif hin laanne baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf jaalalleen kee yookaan abbaa manaan kee kabaja siif hin qabu taanaan hin ulfaata. Namni kabaja namaaf qabu hawaasa naannoo biratti maatii biratti eenyuma biratti kabaja qaba. Garuu immoo namni kabaja namaaf hin qabne eenyuma biratti kabaja hin qabu. Isinii galee fakkeenyaaf abbaa manaa tokkoo fi haati manaa tokko yookaan hiriyoonni lamaan tokko wal jaalatanii jaalala keessatti kabaja waliif hin qaban yoo ta'e bakka jiranitti eegamu bakka wal kabajuu malanti waliin kabajan yoo ta'e akkasuma walii isaaniitti bakka kabaja hin qaban taanaan yaaduma jaalalli sun jaalala hin jedhamu. Isinii galee miti tasuma jaalala hin jedhamu. Waan hundumaa kan dursu maalidha kabaja. Dhiirri tokko shamarran tokko kabaja yoo ta'e shamarran tokko immoo dhiira tokko kabaji yoo taate jireenya isaanii gara fuulduraatiif baay'ee isaan barbaachisu. Akkasumallee dhala isaan godhatan gidduu isaaniitti dhala argamu baay'ee isaan barbaachisa. Fakkeenyaaf ani waan gaarii yoon hojjedhe dhalli koo narraa waan gaarii barata. Ani waan gaarii yoon hojjedhe hawaasni naannoo maatiin kun natti gammaduu danda'u. Kabajni immoo waan hundumarra caala. Kanaaf abbaa manaan kee yookaan hiriyyaan kee tokko sin kabaju yookaan sin kabaju taanaan dafii jireenya isaa keessaa bahu yookaan jireenya ishii keessaa bahu. Kabajni hin jiru taanaan jaalalli hin jiru bakka. Isinii galee kabajni hin jiru taanaan jaalalli hin jiru. Kanaaf waan hundumaa kan dursu maalidha? Kabajadha. Kabajni jiraannaan jaalalli jira. Yoo ati nama kabajje xiqqaas guddaas sooressas hiyyeessas yoo kabajje ofii keessa hin kabajamta. Garuu immoo nama hin kabaju yoo ta'e ofii keessa hin kabajamtu. Kanaaf hiriyoonni lamaa tokko gaafa wal jaalatan kabajni baay'ee barbaachisaadha. Inni arfaffaa fi inni dhuma nama filannoo siif hin kennine. Namni filannoo siif hin kennine kana gaafa isiniin jedhu ofuma isaa waan hundumaa anatu godha jedha. Akkuma namoonni tokko maal godhu dhiirri utubaa manaatii jedhanii waan hundumaa ofii isaanii wanni jaalala keessattis gaafa hiriyyaan lamaan tokko wal jaalatanii gaafa walitti dhufanii maal godhu ofii isaanii haasa'u ofii isaanii sagantaa bananii ofii isaanii sagantaa xumuru. Inni kunis hin barbaachisu jireenya keessatti. Kanaaf shamarran tokkoof filannoo kennuudha yookaanis immoo dhiira tokkoofis filannoo kennuudha malee anumatu beekaadha
anumatu bushaa anumatu danda'a anumatu yoo jedhani inni kun jireenya ofirratti effektii guddaa fiduu danda'a. Kanaaf hiriyyaan kee yookaan hiriyyaan dhiiraa yookaan hiriyyaan shamarranii haasaa keessatti iddoo siif hin kennu taanaan waan hundumarratti carraa siif hin laatu taanaan filannoo siif hin laatu taanaan ana qofa jedha taanaan borus gaafa wal bira geessan ana qofa jedha waan ta'eef kuni nama akkasiis jireenya kee keessaa dafii baase yookaan jireenya isaa keessaa dafii bahe. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoon koo yoo isin tolee sheer naa gochuu hin dagatinaa. Akkanumallee sabiskiraayib godhaa. Amaloota kana hiriyyaan kee agarsiisa taanaan na amanii boruu jireenya keessiif hin ta'u dafii keessaa bahe. Kanaaf amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii naaf qabaadhaa.